Nagaa faraarri jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi hordoftoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii waaqayyo inni kallattii hunduma keessatti nu gargaare maqaan isaa yaa eebbifamu jecha. Egaa walirraa bubbullee jirra viidiyoo badaa hojjedhee hin beeku gidduu kana keessa. Ramadaaniinis jira akkasumas immoo haalotuma tokko tokkoon malee nagaa kooti. Waaqayyo inni madda nagaa keenya ta'e galataaf ulfina argatu jecha. Wanta mootiin isiniif ta'u faarfannaa kallattii garaagaraatiin obboloonni keenya eebbisiifachaa jiran simbiraan ga'an jira. Isa sana dhaggeeffadhaa itti eebbifamaa waaqayyoon isin mootiin dhaloota akkasii akka nu baay'isuuf waaqayyoon kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Har'a gara mana jaallannee shoo kan dhuftan hundumti keessanuu viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkasuma yuutuubii jaallannee shoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'aatii maatii jaallannee shootitti dabalamaa miseensa keenya ta'a isiniin jechuun dhaamsa kooti. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Warroonni maatii jaallannee shoo taatanii jirtan immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuun koomantii barreessaa akkasumas immoo yaada qabdan naaf qoodaa isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan baraa fi jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaadha. Egaa guyyaa har'aa kanatti yaada tokkoon qabadhee dhufe akkuma piroofaayilii irratti argitanii yaadni ani qabadhee dhufes waa'ee obboleessa keenya yeroo darbe torbee darbe keessa gadda hamaan biyya keenya Itoophiyaa keessa tureera. Atileetii baay'ee jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e obboleessa keenya Aleenyi Azzanee kan jedhamu akka biyya Itoophiyaa keessatti egaa harka isaatiin harka waaqayyootiin osoo hin taane yookiin waaqayyo irraa dhufee osoo hin taane yookiinis immoo wantoonni waraanni garaagaraa ajjeesee osoo hin taane harka isaatiin akka inni of ajjeesetee jiru baay'een keessan karaalee miidiyaa garaagaraa dhagaatii akka turtan beekamaadha. Egaa akka barreeffamni tokko tokko jedhanitti sababbii du'a obboleessa keenyaa kanaa fi maatii isaatiitu sababa jedhanii yeroo baay'ee jireenya akkasii mudannoon akkasii namoota baay'ee hin mudata. Egaa isa kanarratti nuti maal gochuu qabna? Sagalee waaqayyoo maalluun jedha waa'ee isa kanaa. Sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbiseenii wal wajjiniin karaa barreeffama obboleessa keenya tokko nu qaqqabeeni dubbisee sana booddee mootiin yaada jiru irratti dubbadhee nan darba jechuudha waan keessa koo jiruufi. Akkasumas mootiin anillee waan irraa barachuu qabudha. Akkasuma mootiin isinillee waan irraa barachuu qabdanidha jechuudha kutaa kana keessatti kan inni qabadheetoo dhufe. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa lakkoofsa 16 irratti akkas jedha 16 kaasee amma lakkoofsa 19tti nan dubbisa. Waaqayyo waan ja'a hin jibbaa isa torbaffaa immoo hin ciiggaa. Isaanis kanatti fufanii jiru. Nama waan guddaatti of ilaalu soba arraba sobu harka dhiiga namaa balleessaa hin qabne dhangalaasu garaa akeekaa hamaa yaadee qopheessu miila waan hamaa gochuuf ariifatee fiigu nama sobaanii nama irratti dhugaa ba'u isa soba gadi jijjigsu nama gargar ba'u obbolootaa gidduutti facaasudha jedhee dubbata jechuudha kutaa kana keessatti waaqayyo waan ja'a hin jibbaa torbaffaa garuu maalidha hin ciiggaa jedha. Inni torbaffaan nama obboloota gidduutti gargar faca'u obbolootaa yookiin immoo obboloota gargar facaasu gidduu goleetoo gargar facaasu waaqayyo hin jibbaadha. Waaqayyo wanta ja'an sana yoo ciigee torbaffaa kana mootiin hin jibba. Galanni waaqayyo torbaffaa kana immoo hin ciiggaa. Galanni waaqayyo waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa yeroo baay'ee jireenya gaa'elaa keessatti namoonni kallattii baay'eedhaan keessattuu yeroo ammaa kanatti gaariis yoo taate namni gaariidha siin jedhu hin jiru. Kara hundumaan iyyuu yoo furdattes yoo qallattes namni jecha siif hin dhabu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee mootiin inni guddaan jaalalli namoonni sun lamaan waliin qaban gaadha. Warroonni gidduu galanii maatis haa ta'u eenyuma haa ta'u gaa'ela keenya keessatti gashuu akka hin qabne. Egaa isa kana nuti bira hin jirru odeeffannoo na bira ga'een mootiin yookiin barreeffamoota tokko tokko karaa afaan amaariffaatiinis akkasuma mootiin yuutuubiidhaan garaagaraalee ragaa poolisoonni kennanirraan kan ka'edha jechuudha. Isa kanaan kanan dubbadhu maatiin obboleessa kanaatillee amma obboloota shamarranii akka ta'an sababa kanaafi isaanillee hidhamanii akka jiranidha jechuudha. Ragaan poolisoota tokko irraa karaa miidiyaalee dhaggeeffachaati ture jechuudha.
baay'ee wanta nama gaddisiisudha yeroo ammaa kana keessatti wanti kuni jireenya keenya keessatti nuti maal gochuu qabna. Waaqayyo gaa'ela jarreen lamaanii kana erga tokko godheeti namni kamiyyuu mootiin gidduu galee gargara baasuudhaa fi kaattuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan namni jireenya mataasaa jiraachuutii qaba. Egaa obboleessi kuni nama boru biyyaaf eeggamu, nama dhalootaaf eeggamu, nama addunyaadhaaf eeggamu. Seexanni mootiin numa mataa keenya sababa godhatee maatuma mana keessaa tokko sababa godhatee maal gochaati jira obboleessi kun akka karaatti afu gochaati jira jechuudha. Kun immoo siistamii waaqayyoo osoo hin taane siistamii diinati jechuudha. Maaliif macaafa qulqulluu keenya keessatti wantoonni baay'een isaa caafamee jira. Wantoonni baay'een isaa immoo inni caafame keessattuu milikkitoonni bara dhumaa hin raawwatamu kan jedhani baay'een isaa raawwatamaa jira jechuudha. Obboleessa irratti akka ka'u dabarsee akka kennu. Kun hundumtuu caafameera. Kana hundumaa keessatti mootiin harka keenya murtoo mataa keenya du'a ofirratti murteessuu osoo hin taane obsa qabaannee jireenya keenya sana gara fuulduraatti butachuudhaaf kaachuu qabna malee isa namni nuun jedhe sanaa fi maal gochuu hin qabnu ilaala. Inni du'eera garuu mootiin dubartittii kanaaf ammam gadda guddaa akka ta'e beekaa jechuudha. Osoo ana ta'e hoo mataa koo yoo ta'e hojjenneetu wanta kana yoo laalle jireenya keenya keessatti ofii keenya wajjiniin firoomsini ani hoo maalan ta'a osoo wanti kun akkanaa kun narra ga'e jennee harka keenya jireenya keenya keessatti gaa'ela maatii keenya obboloota keenya obboleessa keenya ofii keenyaafillee gaa'ela keenya keessa maatii keenya obboleessa keenya galchuutii akka hin qabne jechuudha. Wantoonni maatiin keenya akka nuuf godhanii barbaannu jira garuuti jaalala keenya sana keessa gidduu galanii maatiin keenya sababii diigumsaa akka ta'anii fi eeyyamuu hin qabnu jechuudha jireenya keenya keessatti. Kanaaf nama kanarraa waan guddaa baranne jechuudha. Lubbuu isaa irratti murteessuu amma ga'utti jalqabatti jechuudha. Inda'u kanan dhaga'e isa tokkorraa maal jedhee maatiin kun akka micayyoo kana dhiisuu fi osootii jaarsummaa inni hin ergatiin duratti akka micayyoo kana dhiisuu fi dhiisi jedhanii maatiin maal gochaa akka turani jaarsummaa akka hiriyoota isaa itti ergaatii turan hiriyaan isaa tokko dubbachaa ture jechuudha. Ilaala. Jaalalli mootiin osoma waan fe'eyyuu ta'e nama dhiisisuu akka hin dandeenye beektu jechuudha. Jaalala waan ta'eef. Jechuun namni tokko erga jaallatee jaalalli immoo jaalala waan ta'eef jaalala sana wajjiniin dhandhamachuu wajjiniin rakkina keessatti waan hundumaa keessatti wajjiniin ta'uu barbaada malee namni suni sababii maatii isaatiin yeroo jalqabaatii kaasee irraa adda bahuu hin barbaade. Akka tasaa ta'e immoo gara maatii isaa yeroo boqonnaan turetti gara maatii isaa deemnaan fuudheyyoo hammamuu hin turre maaf fiddee dhufte sababa kana jechuudha. Kanaaf nuti jireenya keenya keessatti obboloota keenya haa ta'u obboleettii keenya haa ta'u obboleessa keenya haa ta'u ofii keenya gidduuttis gaa'ela keenya gidduutti maatii keenya galchuu dhiisuu akkasuma immoo nullee gaa'ela obboloota keenyaa gidduu gallee walitti buusuu isa kanatuyyuu addunyaa rakkisaa jira jechuudha. Maaliif namni nama jibbu obboloota koo nama obboleessa ajjeesedha. Adaala nama jibbuun nama obboleessa ajjeesedha. Jibbumti mataasaa jechuudha. Obboleessa kana ajjeesuu miti jechuudha. Laala amma mootiin amma tsatsatii isaaniitti ta'u jechuudha. Har'a obboleessi kun gaafa dhaqee ta'u boqotu. Kanaaf wantoota akkasiirraa of eeggachuutii qabna jireenya keenya keessatti jechuu barbaadetanii barreeffama obboleessa tokkorraa akkam fudhetti akkas jedha. Erga wal fuudhanii gaa'ela ijaarratanii guyyaa 17 qofaadha. Haadha manaa isaa kana fudhatee maatii isaa bira dhaqe. Gaafa kana maatiin isaa ishee hin jaallanne haadha manaa jettee maal nutti fiddee kunisii fi hin taatu jechuun ilma isaanii kana waliin wal mormii eegalan. Dhuma irratti mootorsaayikilii isaa yaabbatee gara mana dhuunfaa isaa ijaarsisaa jiru deemee of rarraasuun of ajjeese. Taphataa garee biyyoolessa Itoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Bahar Daarii Allellinyi Azannee jedhama. Taphataan kun sababa miidhaan isarra ga'een kilabicha waliin kan ture yoo ta'u bakka dhaloota isaa Arbaa Minciitti ture kun kan ta'e jedha. Gaafa waan akkasii nama mudatu otoo isin ta'e maal gootu jedha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa. Haadha manaa isaatti hin maxxana. Isaan lachuus foon tokko hin ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irraa dubbifachuu dandeessu jechuudha.
Yeroo baay'ee diigumsa gaa'elaa fi sababa ijoo kan ta'an keessaa gidduu seentummaan maatii harka olaanaa qaba. Karaa maatii ishee yookiin karaa maatii isaa mormiin mudachuu danda'a. Yeroo darbes olola fiigaa fi hiriyootaan gaa'elli diigamuu danda'a. Dhiirri tokko durba tokko jaallatee erga fuudhee isaan qaamni tokko immoo gargar hin bahu. Amma danda'amee jedha. Amma danda'amee maatiin gaa'ela ijoollee isaanii gidduu seenuun akka carraa mucaa kanaa ijoollee keessan du'aaf isaan saaxiluuf dandeessu. Amma dandeessan filannoo isaaniif kabajuu malee isa ani siif yookiin isheef ani siif file malee hin fuutu yookiin hin heerumtu hin jedhinaani. Kana kan waliin jiraatutu isaani malee isin mitidha. Namoonni gaa'ela hundeeffatanii rakkoo kana fakkaatu gaafa isin mudatu tasgabbiin murtoo murteessaa of ajjeesurraa sagalee waaqayyoo dubbachuun waaqayyoon kadhadhaa. Warri gaa'elaa irratti nama otoo hin taane waaqayyoon dhaggeeffadhaadha. Gaa'ela keenya keessatti irra jireessisaa gahee olaanaa akka taphatuuf kan nuti iddoo kennuufii qabnu namoota osoo hin taane waaqayyoon ta'uutii qaba jechuudha. Kanaafi waaqayyo wanta hundeessa, waaqayyo wanta walitti hidhe akkuma maxaafa Maatiyos keessatti illee hin dubbata. Wanta waaqayyo walitti hidhe homtuyyuu gargar baasuu hin danda'u jedha sagalichi. Kanaafi waan waaqayyo walitti hidhee tokko jiru tokko homtuyyuu gargar hin baasu. Gaa'ela kana keessatti immoo waaqayyo lafee cinaacha isaarraa fuudhee erga kenneefii booddee waaqayyo gargar hin baasu jechuudha. Kanaaf nuti mootiin maatis haa ta'u obboloota isaa ta'u gidduu gallee wantoota akkasii kana gochuu yoo dhiisne wanti gaddisiisan kun jireenya keenya keessatti lubbuu obboleessa keenyaa cabnee akkasuma mootiin waa meeqa taane namni addunyaa kanarra jiraatus baay'een isaa jechuun rakkina haadha manaa sanaaf jechuudha. Ammallee jechoonni namoota naannoo jiraachuu danda'u wantoonni garaagaraa jechuudha. Kanaaf wantoota akkasiirraa of qusannoo yoo goone gaariidha isiniin jechuun dhaamsa kooti. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yaadni guyyaadhaatiif qabu isuma kanaadha. Hundumti keenya gaa'ela namoota gidduu galu gonkumaayyuu akka hin qabne jechuudha. Isan ani siif filadhe yookiin isheedhaaf filadhe jettanii akka dirqisiisuutii hin qabne jechuudha. Filannoo mataa isaaniitiin yoo deeman gaariidha. Yeroo nuti filluuf yeroo ammaa kana keessatti namni namaaf filu hin jiru jechuudha. Maatiin anatu siif filee kana gochuu qabda jennee dhiibbaa irratti fidu namoonni kana dhagaanis hin jiru jechuudha. Tokko yaada waaqayyoo gaafachuudha. Gaa'ela koo kana keessa waaqayyo jira. Waaqayyo immoo waliif nu kennee jira jennee waaqayyoon kadhachuudha jechuudha. Dhimma gaa'ela keenya gahee olaanaa akka taphatuuf maatii keenya yookiin namoota mariisisuu osoo hin taane gahee olaanaa akka taphatuuf waaqayyoof karaa gadhiisudha. Namootatti dhaqxee gaa'elli koo akkasiidha. Gaa'ela koo kana nama kana wajjin nan jira. Namni kun na oofaa yoo isin jedhe namoonni waan isin jiran hin dhaban jechuudha. Maaliif jennaani bakka nama kana waan baay'eedhaan madaaluu dandeessa waan ta'eef namni osoo ati hin cabin cabde siin jedha waan ta'eef gaa'ela kee keessatti nama kamiyyuu harka kamiiniyyuu haa ta'u nama kamiyyuu nama jaalattee jirtu sana immoo eenyuyyuu madaalchisuu hin qabdu jechuudha jireenya kee keessatti. Qabaatas haa ta'u dhabaas haa ta'u waaqayyo siif kenne taanaan nama sana wajjiniin akka waaqayyo siin jedhetti obsaan jaalalaan wajjiniin jiraachuun murteeffachuun gahee kooti gahee keeti jechuudha. Irra olaanaasaa waaqayyoof karaa gadhiisuu ofii keetiifis iddoo dhiisi jechuudha. Yoo isin hin jedhu waaqayyotti dabarsinee kenninee waaqayyo harkaa fuunee ofii keenya itti dhiphachuun barbaachisaa miti. Gaa'ela kana keessa akka jiru gaafa haayi jennee gaa'ela keenya keessatti seennu murteessaa kan ta'e waaqayyo waan ta'eef waaqayyoon maal gochuu qabna? Dursisiisnee ati gidduu keenyatti argame jechuu ni qabna jechuudha. Kanaaf waaqayyoo hunduma keenya naa gargaaru wantoota akka kanaarraa waaqayyoon mootiin hunduma keenya naa oolchu gadda garmalee dhaga'uu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Egaa maatii obboleessa keenyatiif akkasuma jajjabina nan hawwa jechuudhaani. Hundumti keessanuyyuu jabaadhaa. Gaa'ela keessanii waaqayyoon dursisiisaa. Waaqayyoon irratti kadhadhaa. Murteessaa waaqayyoodha. Waaqayyoo murteesse taanaan namni kamiyyuu yoo dhufe karaa isin dhaabuu hin danda'u jechuudha. Wanti barbaade yoo jiraate gaa'ela keessatti lolli hin jiru miti lolli jira. Lola sana garuu mo'ichaa akka argataniif waaqayyo humna isiniif kenna jechuudha. Maaliif
waan baay'ee isaa ani jireenya kootii irratti argeera waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo namoota gidduutti lolli hin ka'u jennee too murteessuu hin dandeenyu. Lolli hin ka'a karaa ittiin garuu lola sana keessaa baanu Waaqayyo mootiin karaa nuuf qopheessa, Waaqayyo moo'icha nuuf laata. Gaafa maal ta'e gaafa ijaarsi keenya Waaqayyo irra ta'e jechuudha. Kanaaf yoo Waaqayyo mana hin ijaarre mana ijaartuun akkasumaan itti dadhabaadha macaafni faarfannaa jechuudha. Kanaaf yoo Waaqayyo mana hin ijaarin namni akkasumaan itti dadhabaa namni ijaaruu hin danda'u. Garuu ijaarsa Waaqayyo nuu ijaare mootiin harki nama kamiyyuu jechi kamiyyuu dhufee yoo itti bu'e maal gochuu hin danda'u? Jigsuu hin danda'u. Kanaaf maal gochuu qabna? Dubartittii qalbi qabeettii, dubartittii ogeettii, dubartittii mana ishee qabuu beektu akkasumas mootiin dhiirillee jechuudha. Dubartittii ishee macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 yoo dubbistan dubartittiin ogeettiin mana ishee akkamittiin qabu akka dandeessu baay'ee isaa achirraa hin baranne jechuudha. Kanaaf qabaa mana keenyaa beekuu qabna, qabaa gaa'ela keenyaa beekuu qabna. Akkasuma mootiin namoonni gaafa wal lolan unkaan baqqaachuun gaa'elaaf gaa'ela gidduutti iddoo galatan walitti araarsaan baay'ee isaa intiniin jedhina jechuudha. Deemuu hin qabnu jechuudha. Maaliif isaan lamaan tokkodha bakka. Osooyyuu isaan lamaan walitti bu'anii jiraatanii isin wanti gootan tokko hin jiru jechuudha. Isaantu kan walitti waan ta'eef isaan bor deebi'anii hinuma araaramu jechuudha. Gidduu galtanii isheen akkasii inni akkasii jechuuti akka hin qabne isiniin jira. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Viidiyoon koo kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Hunduma keenyaaf Waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf haa kennu. Bara itti hubannaaf ogummaa dhabne keessa jirra. Biyya keenyaaf jaalala tokkummaa akkasuma nagaa Waaqayyoon kadhachuutii qabna. Yeroon ammaa yeroo itti dhaloonni baay'een soomaaf sagada keessa jiranidha. Waaqayyoon cimsinee kadhannee rileeshinshippiin keenya yeroo hundumaayyuu Waaqayyo wajjiniitiin ta'ee Waaqayyootti namootallee dhiyeessine dargaggoonni keenya ola deeman keenya akka karaatti nafnee fi Waaqayyoon kadhachuutii qabna. Furmaanni Waaqayyoo harka jira. Biyyi keenya akkamittiin akka jiraachaa jiru argaatiin jira waan ta'eef kaan du'aan kaan immoo ola deemaa biyyaaf ta'a boruu jennu eeggannu maal gochaa irraa dhabaa jirra jechuudha karaatti. Kanaaf inni kun akka hin taanee fi Waaqayyoon cimsineetiin kadhachuutiin qabna. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan biraan gahaa. Haaran gara miidiyaa chaayinaal yuutuubii jaalannee shoo dhuftan mootiin maatii ta'a nutti makama nu wajjiniin ergaa asirraan darbu hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Wantoota gaggaarii isiniif fidee nan dhufa. Waaqayyoon muna gargaaraa isinis immoo naaf kadhadhaa isiniin jira. Shaaloom.